galanisa bara namo ulfinisa bara namo ulfinisa waqasarranu gaif malanafi ililli dangalata galchinafi ililli dangalata galchinafi dacha na ta'u galanisa bara namo ulfinisa bara namo ulfinisa waqasarranu gaif malanafi ililli dangalata galchinafi ililli dangalata galchinafi dacha na ta'u galanisa bara namo ulfinisa bara namo ulfinisa injala maqaken wamamun gofta injala sikesatu fatamun inni ikun yesus onduma jala gaftuko sinangeddarama obsani gaddu ye gofta obsani gaddu ye gofta wanta dhumarratti hojjeta gaafatate siin gammada gooftaa keetiif hin sagada hin caala maqaa keen waamamuun hin caala si keessatti uffatamuun inni kun yesus hundumaa jaalaa gaaf tokko seenaan geeddarama obsaan eeggadhu yaa gooftaa obsaan eeggadhu yaa gooftaa wanta dhumarratti hojjeta gaafatatee siin gammada gooftaa keetiif hin sagada gurguddoo biyya lafaa keessa maqaa keenyattan fakkeessa urgooftuunis gatii jabaatuuf gaarummaan isaas hin qixxaatu hin caala maqaan kee hin caala maqaan kee maqaa ergamootaarra hin caala gaariidha maqaan kee gaariidha maqaan kee nardoos urgooftuurras gaariidha gurguddoo biyya lafaa keessa maqaa keenyattan fakkeessa urgooftuunis gatii jabaatuuf gaarummaan isaas hin qixxaatu hin caala maqaan kee hin caala maqaan kee maqaa ergamootaarra hin caala gaariidha maqaan kee gaariidha maqaan kee nardoos urgooftuurras gaariidha gurguddoo biyya lafaa keessa maqaa keenyattan fakkeessa urgooftuunis gatii jabaatuuf gaarummaan isaas hin qixxaatu hin caala maqaan kee hin caala maqaan kee maqaa ergamootaarra hin caala gaariidha maqaan kee gaariidha maqaan kee nardoos urgooftuurras gaariidha. Siinaa dhageenye fayyaatti gamne sirraan kan kaa'ee namarra taane darbaan na diinaas ni hin dandeenye siinaa dhageenye fayyaatti gamne sirraan kan kaa'ee namarra taane darbaan na diinaas ni hin dandeenye bobaa abiddaa keessa darbine galaana guddaa maqaa kee ceene
si wamane takkan sodanne kanif yeloda lafan ilalle sini sinaragenye fayyate gamne sirran kankae namaratane darbana dinas nulin dendenye bolalin chatti nu darbatani jirachu kenya sisan jibani garu ya gofta nu jinabate afalin chota umna kenjufte sini sinaragenye fayyate gamne sirran kankae namaratane darban dinas nulin dendenye lafauna kesa nu wajintate tuta dinota nurra dibifte yero belofne delanu bafte debonne jennan ebunu bafte sini sinaragenye fayyate gamne sirran kankae namaratane darban dinas nulin dendenye utunu wajin tauda batte sirran genyu no yona banne ulfatu gofta sinaragenye egum saketi nunda darbine sini sinaragenye fayyate gamne sirran kankae namaratane darban dinas nulin dendenye sini sinaragenye fayyate gamne sirran kankae namaratane darban dinas nulin dendenye amin makawakayo alfatu makayyoon guddaa galateeffannaa ammasii warri boodarraan dhuftanii jirtan baganagaan dhuftanii isinii jirti. Maqaan Waaqayyoo eebbifamu. Ameen. Egaa sagantaa keenya eegalleerra kana caalaa waan hin dubbadhu hin qabu. Maqaan koo akkuma beektanii Abdiisaadha. Maqaan Waaqayyoo eebbifamu. Yesuus guddaadha. Ameen. Yeroo kanattis Waaqayyo waan nutti dubbatu qaba. Gara faarfannaa siin arra geenye nuun jechaa oole Waaqayyo akka nuti isaan arra geenye Waaqa nutti dubbachaa oole. Eewutiin miti Waaqayyoon arra geenye. Kanaaf Waaqa nutti dubbachaa ture maqaan Waaqayyo eebbifamu. Arra gabaabduu ishee kan fidadhu dhufe macaafuma isin beektanii macaafa faarfannaa boqonnaa 23 kana hundumti keessanuu sammuutti beektu yaada. Garuu Waaqayyo kan keessa koo kaa'een gabaabsee sitti dubbadha maqaan Waaqayyo eebbifamu. Hallelujah. Yesuus guddaadha. Akkas jedhan dubbisa. Waaqayyo tiksee kooti ani homaa hin dhabu. Inni marga lalisaa keessa kan boqodhu ni godha. Gara laga aara galfataniittis nageessa. Inni lubbuu anatti ni deebisa. Maqaa isaatiif jedhee daandii qajeelaarra na geggeessa. Ani bowwaa dukkanaa sodaachisaa keessa yoon adeeme iyyuu hamaan natti dhufa jedhee hin sodaadhu. Ati anaa wajjin jirta. Uleen keef dhaabbanni kee ana jajjabeessu. Maqaan Waaqayyoo eebbifamu. Hallelujah. Waaqayyo galanni fulfinni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Mee waa'ee sagalee isaatiif Waaqayyo wajjin kadhanna. Yaa Waaqayyo gooftaa Waaqa hundumaa dandeessu Waaqa bara baraan jiraattu galanni fulfinni siif haa ta'u.
Ilaa yeroo kana ijoollee kee dhufnee fuula kee duratti walitti qabamne jira yaa Waaqayyo Gooftaa. Nutti dubbachuun fedha keef jaala kee haa ta'u. Fooniif dhiigi gabaa jedhu. Afurri keenni guddaan oddoo qabatee mul'atu. Ilaa yeroo kana yaa Waaqayyo Gooftaa, waaree booda guyyaa kana yaa Waaqayyo, lubbuun si dheebottee dhufte maqaa ilma kee Yesuus Kiristoosiin dheebuu haa baatu. Ilaa yaa Waaqayyo Gooftaa, ana garbicha kees gargaari. Yeroo kana waan nuti dubbattuuf ati duwwaa eebbifame. Hojii ergama afuur hammeenyaa fagoof dhiyoo dhaabbatee xiyya kan darbatu maqaa ilma kee Yesuus Kiristoosiin argutamu. Irreen kee mul'atu, ati duwwaa nuti dubbadhu maqaa Yesuusiin. Ameen. Hallelujah. Yesuus guddaadha. Oddoogaa macaafa kana keessatti hundumti keessan akkasiin beektan na namana garuu ani wanta lama irratti adda baasee dubbadheen gabaabsa sagantaa kun. Waa'ee tikeeti. Tiki maa inni? Tika gosa lamatti baasa wangeellillee. Maqaan Waaqayyoo eebbifamu. Anis bakka lamatti fuudhee adda baasee dubbadha. Tikseen kun maal inni? Hariigaa biyya keenya keessatti baay'inni keenya karuma baadiyyaatti guddanne waan ta'eef waa'ee tikee beenna. Ani gaa ofii koof akkas isin garuu hin beeku. Tikseen kun maa inni? Akka jedha macaafa faarfannaa irratti gaafa laaltani Waaqayyo tiksee kooti ani homaa hin dhabu. Maqaan Waaqayyoo eebbifamu. Eenyuufi Waaqayyo tiksee kan isaa ta'e afaan keetii Waaqayyo tiksee kooti jettamoo dhuguma Waaqayyo tiksee siif ta'ee jira. Kana adda baaseetti maqaa. Bakka lamatti hin qooda. Tiksee gaarii fi tikseen daandiirra nama kaachisus jira, tikseen daandiirra nama buusus jira. Kana naa hubadhaa. Tikseen daandiirra nama buusu ilma Waaqayyoo isa jiraataa duwwaadha. Maqaan Waaqayyoo eebbifamu. Tokkoof tokko tiksee dhugaan isa keessa kan dubbachuu barbaadu tiksee dhugaa isa ta'e. Tiksee isa dhugaa ta'e yeroo hundumaa sana bobbaasee nama gashu. Abbaan faarsaa Daawit akka jedhe Waaqayyo tiksee kooti ani homaa hin dhabe. Eessa keessa yoo deemellee bowwaa dukkanaa sodaachisaa keessa yoo na deemellee hamaan narra hin ga'u. Maqaan Waaqayyoo eebbifamu. Hamaan narra hin ga'u. Sababiin isaa maaliif tiksee dhugaa kan isaaf ta'e Waaqayyo duwwaa akka ta'e beeka Daawit. Galanni ulfinni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Akka jedhagaa macaafa irratti erga akkas dubbate Daawit aangoo of harkaa qaba. Wanta guddaas of harkaa qaba. Waan barbaade sa'aatii barbaadetti gochuu danda'a ture. Garuu maal jedhee Waaqayyotu tiksee kooti. Maqaan Waaqayyoo eebbifamu. Aangoo of harkaa qaba. Qabeenya qaba. Waardiyoota isa eegan qaba. Garuu maal jedhee anaaf Waaqayyo tiksee kooti. Gaardii warra natti naanna'anii jiran miti. Yookiin qabeenya koo miti. Tikseen koo inni dhugaan anaaf Waaqayyo jedhe. Waan barbaade gochuu hin danda'a. Garuu Daawit macaa kana keessa yoo ilaaltani fedha isaatii wanta godhu tokko illee qabu. Yeroo hundumaa kan dursee eenyuutiin Yesuus ilma Waaqayyooti. Galanni ulfinni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Yaa obboloota ko yeroo hundumaa kan isin dursuun isin irra jiru ergi dhiiga Yesuus Kiristoositti waamamtanii ergi lammaffaa dhalattanii kan isin dursuu qabdan Waaqayyo dhugumatti anaaf tiksee kooti. Maaliif argeen beeka. Isinis argitanii beektu. Yeroo gammoojjii keessa deemnutti kan nuti isaa ture Waaqayyoodha. Galaan amma kana bal'atu kan keessa nu ceesise Waaqayyoodha. Isatti tiksee nuu ta'e maqaan Waaqayyoo eebbifamu. An kanaaf yeroo hundumaa Waaqayyoo wajjin galateeffadha. Galanni ulfinni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Waaqayyootu dhuguma anaaf tiksee kooti. Akkuma abbaan faarsaa Daawit jedhe Waaqayyo yeroo hundumaa anaaf tiksee kooti. Galanni ulfinni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Isin egaa kanaaf warri Waaqayyo tiksee keessan isinii ta'e, warri Waaqayyo daannoo jabaa keessan isinii ta'e Waaqayyootti gammada. Waaqayyootiin galateeffadha. Maqaan Waaqayyoo eebbifamu. Tikseen gaariin obboloota koo yeroo hundumaa oolota isaa keessatti bobbaasa, kaloo gaariitti bobbaasa. Maqaan Waaqayyoo eebbifamu. Tikseen gaariin yeroo hundumaa maal godha? Oolota isaa kaloo gaariitti bobbaasa. Maqaan Waaqayyoo eebbifamu. Inni tiksee gaarii dhaga. Tiksee gaarii galanni ulfinni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Wangeela keenya keessa fudhatanii ilaaltanii wangeela Yohaannis keessatti boqonnaa 10 lakkoofsa 1 irratti akkas jedha. Yesuus tikseen gaarii ana. Tikseen gaariin lubbuu isaa hoolotaaf ni kenne. Maqaan Waaqayyoo eebbifamu. Maal jedhe? Tikseen gaarii ana. Tikseen gaarii inni ta'e kun immoo maal godhe? Hoolota isaaf lubbuu isaa dabarsee kenne. Maqaan Waaqayyoo eebbifamu. Lakkoofsa 12 irratti godhatanii dubbistan immoo akka jedhe tiksee dhugaan utuu hin ta'in tikseen bitamee tiksu garuu gaafa yeeyyiin bakkeetiitti dhufuudha. Fagootti gaafa yeeyyii arguudha.
yeeyyota sana gatee dursee baqata. Inni kam? Inni bitameetis sagalee Waaqayyoo jedha kana. Waldaa kiristaanaa keessa wanta akkasii kun jira baay'inaan. Hawaani maallaquma argachuuf jedhee dura bu'eetti jiraatu. Garuu Gooftaa Yesuus Kiristoos akka jedhe tikseen dhugaa nana. Hoolota koo eenyutu dabarsee hin kennine? Yeeyyiitu dabarsee hin kennine. Bineensi hoolota kootti yoo dhufe ofii koof hin dursee of kennine. Maqaan Waaqayyoo eebbifamu. Yesuus gaa kanaaf dursee ofii isaa nuuf kenne. Kanaaf dursee ofii isaa qaraanii irratti ba'e. Sababii koof sababii kee fedhe, sababii cubbuu koof cubbuu kee fedhe kan inni qaraanii gubbaa irratti ba'e. Maqaan Waaqayyoo eebbifamu. Tiksee dhugaa. Tiksee isa as achi hin qabne. Isa bobbaasee nama gashu. Abbaan faarsaa Daawit kanatu galeef. Kanatu gale. Anaaf Waaqayyoo malee tiksee biraa hin qabu. Maqaan Waaqayyoo eebbifamu. Ilaa inni yookiin hojii kee abdattu, inni qabeenya kee abdattu, inni beekumsa kee abdattu. Tiksee dhugaa Yesuus malee hin jiru. Kana hubadhaa. Eessas dhaqi, eessa dhaqi. Tiksee dhugaa Yesuus malee hin jiru. Fakkeenya tokkoon isinii kaasame. Gooftaa Yesuus Kiristoos nuuf waan tokko nuuf kenne. Carraa guddaa nuuf kenne maa inni? Teenyee wangeela olitti dubbanna. Amma warri biyya bushan utuu as keessa jiraataniitti otuun jaallatiin ta'anii na dhaggeeffatu. Sababiin isaa maaliif? Waaqayyoota ayyaana isaa naaf kenne. Akkan dubbadhuufis Waaqayyoota afaan koo bane. Akkan bineensaan hin nyaatamneefis Waaqayyoottis si'arraan naga'e. Maqaan Waaqayyoo eebbifamu. Isin egaa warri dhiiga Yesuus Kiristoosiin waamamtan, warri Waaqayyootiin tissamaa jirtan gammada. Maqaan Waaqayyoo eebbifamu. Gammachuu qabaachuu qabdu. Hallelujah. Isaayyaas 40:1 irraa akkas jedha. Nan dubbisa maqaa Yesuus Kiristoosiin. Isin akka tiksee hoolotaa isin nan tiksa. Ilmoolee harka isaa irratti walitti ni sassaaba. Kaasuu isaattis ni baata. Haadhota hoolotaa warra hoosisan immoo suuta jedhee hoofedha. Maqaan Waaqayyoo eebbifamu. Ilmoolee isaa maal godha? Ilmoolee hoolotaa maal godha? Warra dadhabanii harka irratti baata. Maqaan Waaqayyoo eebbifaman. Warra hoosisu immoo maal godhee? Suuta jedhee hoofaa. Galanni ulfinni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Egaa Gooftaa Yesuus Kiristoos nuun ilmoolee isaati. Kanaaf barruu isaa irratti nu baatee deema. Yeroo hundumaa gaafooti dadhabnu, gaafooti abdii kutannu, gaafooti wanta garaagaraa keessa gallu akka abdii kutanneef barruu isaa irratti baatee nu sossoba. Maqaan Waaqayyoo eebbifamu. Warroota ba'aa baatan immoo, warra wangeela baatanii, warra ergaa baatanii deeman immoo maal godha? Suuta jedhee moofa. Gooftaa Yesuus Kiristoos akkuma amala keenyaatti nu danda'ee jira. Maqaan Waaqayyoo eebbifamu. Wangeela kanarratti gaafa dubbisan, macaafa kanarratti gaafa dubbisan, Isaayyaas 40:1 irratti argattu. Ilmoolee hoolotaa maal godhaa? Harka isaa irratti baata. Sababiin isaa maaliif? Warra gurguddaa duukaa deemuu hin danda'an. Karaatti illee afuu danda'u. Kanaaf suuta harka irratti baatee deema. Warra immoo hoosisanidha. Horiin gaafa marga dheeddee kara qeetti galtu muchi ishee kun akkam ta'a? Hin dorbooma. Maaliif kuufattee dhufteetti? Warra akkasii kana immoo suuta jedhee oofaa. Yaa isin warra ba'aa qabdanii hin ariifatina. Waaqayyo waan jedhee si oofuuf qaba. Maaliif hin kaayyoo koo biraan ga'u hin jedhin? Waaqayyo guyyaa isaatti kaayyoo kee biraan si ga'a. Suuta jedheeti kan inni oofu. Maqaan Waaqayyoo eebbifamu. Sababiin isaa yoo jarjartee deemte atoo ba'aa baattee jirta. Ba'aa sana akkam goota? Kanaaf sagaleen Waaqayyoo maalidha? Warra hoosisan immoo suuta dhiyoo. Hoosistuu jechuun maal jechuudha? Hanguddistu of jalaa qabdi jechuudha. Bara si'anaa kana egaa waldaan kiristaanaa kana keessatti fuudhee ilaalan. Akka Waaqayyo naaf ibsetti. Waldaa kiristaanaa keessas amala garaagaraa jira. Gooftaa Yesuus Kiristoosis akkuma amala keenyaatti nu qabee deema. Kan ariifatu jira. Otuma Waaqayyo nama natu otuma maqaa Waaqayyo waamus kan sobu jira. Garuu Gooftaa Yesuus Kiristoos suuta jedhee mala. Maqaan Waaqayyoo eebbifamu. Hallelujah. Guyyaa fatee sittin dhi'u suuta jedhee sin durfamu. Gooftaan galmee galagalchaa eenyuyyutti hin dorgomu. Hamaan kan inni dhaadatu amma xoofoon isaa guututti. Ajaji gaaf olii ba'u hojiin isaa farda harkisuuti. Ameen ameen. Sababiin isaa maaliif?
Gaafa dhaadattu gaafati dhaadattu amaan hin dhaadate baay'ee hin dhaadate garuu gaafa guyyaan waaqayyoo ga'u garuu gaafa xoofoon isaa guutee irra dhangala'u Mardokiyoosin otuu fannisuuf deemuuti ofiisaaf itti fannifama. Hallelujah. Hin ariifanne waaqayyoo hin ariifanne amma dhumaatti suuta eega ture. Amma dhumaatti. Amma dhumaatti. Amma eessaatti? Amma dhumaatti. Hallelujah. Maqaan waaqayyoo eebbifamu. Amma eessaatti? Amma dhumaatti eega ture. Galanni fulfinni waaqayyoodhaaf haa ta'u. Eeyyee waldaa kiristaanaa keessa jirra. Hundumti keenya waldaa kiristaanaa keessatti qabamnee jirra. Garuu amala garaa garaa qabna. Waaqayyo immoo akkuma amala keenyaatti nutissa. Maqaan waaqayyoo eebbifamu. Hallelujah. Iyesuus guddaadha. Sababiin isaa obboloota koo gaafa karaa waaqayyoo dhufnu Gooftaa Yesuus Kiristoos kakuu gurguddaa nuuf kakate hunduma keenyaaf nama hin kakanneef tokkollee hin qabu waaqayyo. Galanni fulfinni waaqayyoodhaaf haa ta'u. Garuu waa'ee kakuu kana gaafa ilaallu saba Israa'eliin yaadanna. Kara saba Israa'elitti gaafa isin geessu saba Israa'eliif Gooftaa Yesuus Kiristoos hin kakate. Maal isin godhe? Biyya aannaniif damma baasutti biyya aboortotaa Kanaanotaatti isiniin galchaa. Garuu maal ittiin jedhe? Isiniin galchaa jedhe malee gidiraa karaa sana gidduu jiru ittiin himne waaqayyo. Garuu tissaama jira. Gooftaa Yesuus Kiristoos isiniin galchee garuu waggaa 430 maal ta'a isaan lafa onaa keessatti otuu bira hin ga'in. Dhaloota haaraatu dhufee itti darbe. Maqaan waaqayyoo eebbifamu. Kan egaa Gooftaa Yesuus Kiristoos suuta dheematissa ture. Galanni fulfinni waaqayyoodhaaf haa ta'u. Waaqayyo suuta dhee siyaatessa. Ameen jedhi fudhadhu. Hin ariifatin. Harka waaqayyoo keessaa ba'uuf hin ariifatin. Baay'een obboloota koo gaafa waamaman yookiin gaafa dibata irra bu'u dibati sun maalumaaf amma jedhee amma hojiitti ni kamu. Kana miti hojichi. Suuta dheema ijaan mul'ata. Maqaan waaqayyoo eebbifamu. Suuta jedheema. Galanni fulfinni waaqayyoodhaaf haa ta'u. Jarjaranii miti obboloota koo. Yookiis ariifattee miti. Wanta fedha waaqayyootu ta'a. Kanaaf egaa abbaan faarsaa Daawit maal jedhe? Waaqayyo anaaf tiksee koo jedhe. Uleessaaf dhaabbatisaa yeroo hundumaa ana jajjabeessu. Maqaan waaqayyoo eebbifamu. Namni uleetti hirkatee deemu obboloota koo uleen sun jalaa cabuu danda'a. Garuu abbaan faarsaa Daawit maal jedhe? Dhaabbanni koo yeroo hundumaa anaaf Yesuus Kiristoos jedhe. Dhaabbanni keessan isiniif yeroo hundumaa kan ta'u qabu maa inni? Yesuus Kiristoos. Barumsa keessan keessatti, hojii keessan keessatti, daldala keessan keessatti, baatanii galuu keessan keessatti yeroo hundumaa dhaabbata kan isiniif ta'u eenyudha? Ilma Waaqayyoo isa jiraataati. Hallelujah. Mee anaaf dhaabbanni koo Yesuus jedhame waluma duukaa lallabna. Hallelujah. Dhaabbanni koo anaaf Yesuus. Sababii isaa maaliif akka barbaadde yoo itti hirkatte ofirraa sin qabu. Hallelujah. Akka barbaadde yoo itti maxxante ofirraa sin qabu. Gaafati lakkii naga'eettee deemtuyyuu isa ofitti si qaba. Maqaan waaqayyoo eebbifamu. Abbaan faarsaa Daawit gaa kana bare. Kana bare. Maqaan waaqayyoo eebbifamu. Wangeela keenya keessatti obboloota koo tika waaqayyoo jala warri jiraatanii oddoo tokko tokko kaasnee dubbanna maqaan waaqayyoo eebbifamu. Daani'el boqonnaa 6 irratti yoo dhaqanii ilaaltanii Daani'el boqonnaa 6 irratti Daani'el boqonnaa 6 irratti Daani'el maal ta'e? Mootichi gaafa ni labsu garuu Daani'el akkuma amala isaa akkuma isaa isa durii sanaadha. Maqaan waaqayyoo eebbifamu. Akkuma isa durii. Kanarratti mootichis boqonnaa 6 lakkoofsa 16 irra ilaaluu dandeessu. Kanarratti mootichis abboomee Daani'elin fidaa boolla leencaa keessa buusa. Argitanii? Seera Meedoniif Saarisitti gaafa Daani'elin waaman Daani'elin maaliif waaman beektu? Labsiitu labsame biyyicha keessatti guyyaa 3. Namni gara waaqayyoo isaatti waaqeffatin, gara nama biraa waaqeffatin maal godhu malee? Gara labsii labsame waaqayyo isa biyyicha bulchaa jiru sana mootii Naabukidonosoriif duwwaa waaqessatanii. Garuu Daani'el akka jedhe akkuma amala isaa durii jedha wangeela kana keessa gaafa dubbicha macaafa kana keessa si'a 3 guyyaatti bantii mana isaa keessaan ol ba'ee gara Yerusaalemitti galagalee waaqayyoon kadhata. Maqaan waaqayyoo eebbifamu. Yeroo hundumaa waaqayyootiin kadhata. Haa ta'u iyyuu malee iddoo kanatti gawaatte namoonni dhufanii Daani'elin arganii mootiitti immoo deebisanii dhaqanii itti himani. Maal jedhanii? Yaa mootii seera uttumanne keessatti guyyaa 3dhaaf namni tokko iyyuu gara waaqayyo uumaa isaa hin kadhatin gara nama biraas hin ilaalin jennee baafannee turre.
Garuu Daani'el ammayyuu didee kadhannaa isaa itti fufee jira. Hallelujah. Hidhi ammayyuu didee itti fufee jira. Otuu Daani'el maal godhu argan beektudha kan namoonni kun otuu Daani'el Waaqayyoon araara kadhatu arganidha. Eewutiin Daani'el otuu inni Waaqayyootiin araara kadhatu siin immoo namoonni otuuti maal gootu si argan laa. Eessa otuu jirtu si argan. Daani'el otuun araara kadhatu Waaqayyootiin argan. Mootichatti deemanii himan. Daani'el seera kee cabseera. Kanaafuu maal ta'u? Abboomam. Boolla leencaa keessa abuufamedhaniiru. Seerri Meedooniif Faariis immoo takkaa irratti chaappeeffameera. Mootichi dhagaa irratti mallatteesseera. Daani'eliin boolla leencaa keessa buusanii dhagaa irratti mallatteessan. Waa'ee Daani'eliif waan tokko illee akka waliin kaaneef gurguddoonni isaanii irratti mallatteessanidha. Iyesuus guddaadha. Waa'ee keetiin maaltu mallatteeffame laata? Har'a Waaqayyo galmeen galagalcha. Hallelujah. Arra waa'ee keetiif waan mallatteeffame Waaqayyo sirraa galagalcha. Sababiin isaa Daani'el Waaqayyootiin amanate. Waaqayyootu tiksee isaati. Yoon bades yoon jiraadhes ani kan Waaqayyooti. Maqaan Waaqayyoo eebbifamu. Bara kana keessa kutataa akkasii nu barbaachisa. Kutannaa akkasii ani kan Waaqayyooti. Eewufuu miti. Eewufuun hin jilbeenfadhu. Kan na uumes kan na waames ilma Waaqayyoo isa jiraataati. Daani'el Waaqayyootiin waaqeffachuutti ka'e. Boolla leencaa keessa buufame. Hallelujah. Leencota yoo dosaatti waan dubbisan. Leenca duwwaa miti leencota. Kana jechuun immoo maa inni baay'eedha jechuudha. Hin bu'eedha. Garuu Daani'el Waaqayyo tiksee isaa waan ta'eef maal ta'eedha? Leenca boraafateera fi maqaan Waaqayyoo eebbifamu. Hallelujah. Leenca boraafateera. Sababiin isaa namni Waaqayyo tiksee isaa ta'e hamaayyoonatti dhufe iyyuu ani waan tokko sodaadhu jedhee daawwata. Oli hojii ilaalleera. Garuu Daani'el isa kan jedhe waan fi'a dhufu malee seera. Inumatti fufee waaqeffate. Himbi. Hallelujah. Sababii isaa itti cimse. Boolla leencaa keessa buufame. Boolla leencaa keessa buufame. Gaafa Daani'eliin boolla leencaa keessa buusan akka jedhan mee dhugumatti ni ilaalla. Waaqati waaqeffate. Siyaa oolchidhan. Oolchuudhaare nyaggodhe oolcha malee maqaan Waaqayyoo eebbifamu. Hallelujah. Namni Waaqayyoon amanatee takkaa leeyyee hin jiru. Namni Waaqayyootti of kennee yaa Waaqayyo harka koo na qabi jedhee takkaa leeyyee hin jiru. Maqaan Waaqayyoo eebbifamu. Hallelujah. Waaqayyootti of kenniteennan hin leeyyaatu. Ba'uu keef galuu kee Waaqayyootti laatteennan hin leeyyaatu. Sababiin isaa kan sirratti gaafatamaan eenyu ilma Waaqayyoo isa jiraataati. Hallelujah. Daani'el boolla leencaa keessa buufame. Dhagaan guddaan dhufe afaan boollichaa cufe. Waa'ee Daani'eliif waan tokko akkan jijjiiramne illee mallatteeffame. Garuu mootichi gaafa mana isaatti galu maal ta'e? Irriba illee dhabe. Halkan guutuu iddoo kana yoo dubbisan irribi fuula isaa dura illee dhufne. Nyaata illee nyaachuu dadhabe. Waa'ee keef gaa Waaqayyo mootii illee irriba dhowwa. Gaafati Waaqayyo namanatti Waaqayyo tiksee kooti gaafatettu gaafa inni dhugumatti tiksee keete ati isa jalatti tiksamaa gaafa jirtu Waaqayyo mootii waa'ee keedhaaf irriba dhowwatan jedhe. Irriba dhowwata. Mootiin ganama badee moo hin bariine fiigee dhaqe. Maal jedhe beektu? Yaa Daani'el hojjetaa Waaqayyoo. Hallelujah. Ilaala hojjetaa Waaqayyoo. Waaqati waaqessitu dhuguma si oolcheeraare. Daani'el isa kan jedhe yaa mootii bara meeqa moo jedhe? Kuma moo jedhe? Maqaan Waaqayyoo eebbifamu. Garuu otuu har'a naaf isin ta'eeti quba nyaanna. Yoominas keessaa ba'e akkas godha laata? Yoomin akka godha laata? Asuma keessaa ba'inna maleenna. Garuu Daani'el akka jedhe bara kuma moo jedhe? Hallelujah. Maqaan Waaqayyoo eebbifamu. Sababiin isaa maaliif ree? Waaqayyo ergi tiksee kee ta'e kan ijaasii ba'us Waaqayyo. Waaqayyo ergi tiksee kee ta'e ati ergi isa amante mootii waan tokko siin godhu. Seerri mootiis waan tokko siin godhu. Daani'el hin baafamedha boolla leencaa sana keessa. Garuu seera Meedooniif Faarisitti seerri jijjiiramuu hin danda'u. Daani'eliif garuu hin jijjiirame maqaan Waaqayyoo eebbifamu. Gaafa seenaan jijjiiramu warroota Daani'eliin hadheessan sagaleen Waaqayyoo tokko isaanii miti. Maatii isaanii guutummaa fidanii boolla leencaa keessa buusan. Otuu isaan lafa hin bu'in
qilleensa irratti qolate lafee isaa illee caccabse. Egaamee obboloota ko gaafa waaqayyootti of laattani gaafa waaqayyoo tika waaqayyoo jala jiraachuutti kaatan gaafa tika waaqayyoo jala deddeebiitti kaatan maaltu ta'a? Isa sin hadheessitu bada. Maqaan waaqayyoo eebbifamu. Hallelujah. Egaa faarfachaa moo dukkaasiin faarfanna si lallamna si galanni fulfinni waaqayyoodhaaf haa ta'u. Hallelujah. Daani'eel boolla leencotaa keessa buufame hin duune hin liqinfamne hin duune hin liqinfamne waaqayyo seera meediyoonii faarisi galagalchee Daani'eelin oolche galagalchee Daani'eelin oolche mootii moototaa hoo hangafa nagaa siduwwan argee gargaara dhugaa. Hallelujah. Siduwwan argee gargaara dhugaa. Euree gargaaraan kee gargaara dhugaa kan ta'e Daani'eeliif Yesuus Kiristoos. Sababii isaas Daani'eelis waaqayyo anaaf tiksee koo jedhe, anaaf da'oo koo jedhe, anaaf gaachana koo jedhe. Daawitiifis kan ta'e waaqayyo warroota Ibroota sadan sana abidda keessa gaafa bu'anis isaan maal jedhan? Tasuma waaqa biraaf hin saganu jedhan. Maqaan waaqayyo eebbifamu. Waaqayyo nu oolches nu haa oolchu waaqayyo, nu oolchuu dhiisus waaqayyo jedhan. Maqaan waaqayyo eebbifamu. Hallelujah. Sababii isaa waaqayyoon gaafa manatti waaqayyo tiksee keeti gaafa ta'u waaqayyo enuma si tiksa. Hallelujah. Waaqayyo enuma si tiksa. Hallelujah. Maqaan waaqayyo eebbifamu. Baras dhufuuf jennu waggaa 5 dura gaafan galaanarra ka'uti nama tokko akkas naan jedhe nama waaqayyoon hin beeknedha, nama biyya lafaati. Gaafan galaanarra ka'uuf jedhuti ani mucaa xinnoo qaba, mucaa waggaa 3 qaban ture yeroo sana. Akkas naan jedhe ana dura namni ka'e namni 600 nyaatame. Hundumtuu namaan sodaate. Ennaan namni tokko akkas naan jedhe abdii sanaan jedhe ennaan warra nyaatame ottu argitu mucaa kee nyaachisuu deemtaa naan jedhe. Waan arraba koo irra fideen beeku anis akkasin jedhe. Lakki kan koo nyaatamtu inuma ceeti na ilaaltanii garuu hin ceetuun jedhe. Hallelujah. Maqaan waaqayyo eebbifamu. Dhugaadha. Akkuman dubbadhe waaqayyo na duukaa ta'e. Guyyaa 10 guutuu galaanarra deeme. Guyyaa 10 guutuu mucaan kunis na duukaa jirti. Hallelujah. Maqaan waaqayyo eebbifamu. Waa'ee tikaasinii kaasuu fedhanii gaa. Akkaataatti waaqoonatis isinis waaqayyo akkaataatti isin tisse baay'ee qabaachuu dandeessu. Guyyaa 10 guutuu gaafa deemnu mucaan koo akkas naan jette. Har'a waggaa 9 deemti. Baabaa jettee weenna. Mee ka'ee kadhadhu sodaadhe bishaan kun nama nyaataa naan jette. Taa'een waaqayyoon kadhadheera. Siifanii maqaan ishee siifee koo waaqayyootiin baay'ee kadhadheera. Lakkiin ceetu nuun jedheera garuu nan kadhadhaa jedheen kadhachuutti ka'e. Maqaan waaqayyoo eebbifamu. Baay'een hin nyaatamu eega ture. Garuu nun otuu waan tokko hin ta'in hin ceene. Maqaan waaqayyoo eebbifamu. Hin ceene. Waaqayyo tiksee kee nuu ta'ee ceene. Warri akkas naan jedhan immoo akkuman jedhena dudduuba yaa'an. Maqaan waaqayyoo eebbifamu. Dhugaa asuma jiru kunoo biyyuma Jarmanii keessa jiru. Sababii isaa maaliif? Waaqayyo anaaf tiksee kooti. Yoon du'es, yoon jiraadhes, yoon cees, yoon hafes anaaf waaqayyo tiksee kooti jedheen ka'e. Waaqayyo dhuguma tiksee kootee na ceesisi galanni fulfinni waaqayyoodhaaf haa ta'u. Daani'eel faas hojii waaqayyo keessa akka jira. Ani itti fufeema waaqayyootiin waaqeffadha. Boolla leencaa keessa bu'es waaqayyo waaqayyoodha. Hallelujah. Maqaan waaqayyo eebbifamu. Namni yeroo hundumaa waaqayyoon tiksee godhatee deemu illee ye'u. Galanni fulfinni waaqayyoodhaaf haa ta'u. Sababiin isaa leeyyoon hin jiru. Mana waaqayyoo keessa leeyyoon hin jiru. Ol duukaa macaafa faarfannaa boqonnaa 91 irra ilaalla. Kara goola buutti ga'eera. Akkasiin nan nuuf fide nan namana. Hallelujah. Akkas jedhan dubbisa maqaa Yesuus Kiristoosiin 91 hanga 2 nan dubbisa. Macaafa faarfannaa. Namni golgaa isa hundumaa gararraa jiru keessa jiraatu
gaaddisa isaa isa hundumaa danda'u jala ni buufata. Waaqayyo ani sitti kooluu galeera. Ati masaraa kooti. Ati waaqayyoo koo isan amanadhuudha ni jedha. Galanni ulfinni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Gaaddisa isa maal jiru? Isa gajjallaa jiru miti. Isa gararraa jiru jala namni galee maqaan Waaqayyoo eebbifamu. Namni gaaddisa isa hundumaa gararraa jiru keessa gaaddisa isa hundumaa gararraa jiru jala namni jiraatu maaliin ta'u? Waaqayyoon in amanata. Waaqayyoochi kooluu galeera. Maqaan Waaqayyoo eebbifamu. Sababiin isaa yaa obboloota koo gaafa biyya lafaa kanarra jiraannu dhugumatti mana Waaqayyoo keessa gaafa jiraannu tokkoof tokko eenyudha tikseen keenya? Iyyasuus Kiristoos. Baay'ooliin ammuma biyya lafaa kanarra jiru irratti baay'ee isa argineerra. Amma jiraachaa jiru kanas argaa jirra. Baay'ooliin nama tokko lama walitti qabanii ana waldaa kana kan tissaa yeroo no yoo Waaqayyoon tissine ta'e ati waan tokko gochuu hin dandeessu. Yoo Waaqayyo bobbaase hin galchu ta'e waan tokko bu'aan qaba. Tiksa keessatti obboloota koo waa'ee hoolaadha kana fakkeenyaan kan hin dubbatu. Hoolaaf reettii namni tissu garaagarummaa qaba. Argitanii? Hoolaan amala isaa keessatti gowwaadha. Hoolaan takka karri banamee fi ka'eennaan maal ta'a? Fuula isaa dura malee akkas hin goru. Reettiinoo takkaa balballi irraa banamu malee Waaqni sitti hin fuudhin. Inuma fiiddi. Inuma fiiddi. Irraan gadees arginaa inuma fiiddi. Gaaras arginaa inuma fiiddi reettii. Kanaaf egaa macaafi qulqulluun keenya iyyuu kan inni fakkeenya kana fudhatee hoolaa fudhatee nu barsiisuuf. Warri Waaqayyootiin amanan geggeessaan keenya inni dhugaa eenyudha? Iyyasuus Kiristoos. Gaafa yeroo hundumaa kan bobbaasee nu gochuu eenyudha? Iyyasuus Kiristoos. Nuni akka garaa keenya utaallee galuu hin dandeenyu. Fedha Waaqayyootiin ala. Akka garaa keenya bakka barbaanne oollee waan barbaanne dubbanne gaafa guyyaan sanbata guddaa ga'u galgala isaa qalbii diddiirrachaan bullu. Miti. Isa kana miti dubbiin. Waaqayyo dhugumatti tiksee koo eeyyee yeroo hundumaa akka Waaqayyootti si tiksuuf immoo sirraa maaltu eegama? Sirraas waan eegamu jira. Narraas waan eegamu jira. Maqaan Waaqayyoo eebbifamu. Sababiin isaa obboloota koo tikseen kuni tiksee dhugaadha. Tikseen kuni ilma Waaqayyo isa jiraataadha. Isa yeroo hundumaa teessoo isaarra taa'ee murtoo laatu. Haaleluyyaa. Isa yeroo hundumaa firdii qajeelaa faradu. Isa yeroo hundumaa daandii gaarii si deemsisu. Maqaan Waaqayyoo eebbifamu. Haaleluyyaa. Galanni ulfinni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Mee warri ijoollee qabdanii ijoolleen keessan gaafa harka isin qabattee deemtu akkam ta'aa deemti? Utaalaa deemtu of hin beektu laa. Takkaa of hin beektu qurubbisaa deemti. Yookiis immoo maa inni kun maqaan ishee fooqii tokkorraa gaafa gadi bu'uuf jedhanii masilaalii isa jiru sanarraa gaafa gadi bu'uuf jedhanii akkam ta'u harka qabdanii jirtu waan ta'eef tokko tokko isaarratti utaalaa deemu. Sababiin isaa maaliif utaalu beektu? Abbaatu harka qabee jira. Nuni ijoolleen Waaqayyoos gaafa utaalaa deemnu Yesuus immoo kana caalaa harka nu qabee jira. Maqaan Waaqayyoo eebbifamu. Eeyyee si qabee jira. Eeyyee na qabee jira. Maqaan Waaqayyoo eebbifamu. Sababiin isaa maaliif? Tiksi kuni tika dhugaadha. Akkuma sila macaafa wangeelaa Yohaannis keessatti dubbisuu yaalletti maal jedha? Achitti maal jedha? Bakka lamatti qoode. Tiksee dhugaan hoolota isaaf maal laata? Lubbuu isaa hin mararfatu. Tiksee inni bitamee dhufe garuu maal godha? Gaafa yeeyyii fagootti argu gatee bada. Waaqayyo nu haa oolchu. Tiksee isa kam jala jirra? Ilma Waaqayyo isa jiraataa nuti isaa jira. Maqaan Waaqayyo eebbifamu. Isa dhumaa Iyyoob 10:1 walii wajjin dubbisnee nan dhaaba. Hin kadhanna Waaqayyootiin. Waaqayyo nu wajjin jira. Maqaan Waaqayyo eebbifamu. Hallelujah. Akkas jedha Iyyoob
tokko irraati na dubbisa. Ati isaa fi maatii isaa wanta inni qabu hundumaas marsitee dallaa itti ijaartee jirta. Ati maal? Eewu kasasa beektu? Boqonnaa dubbisaa. Eewu kasasa. Seexanatu kasasa. Iyyoobiin dallaa waa'ee tikaa. Tikseen dallaan inumatti ijaarama. Ati maatii isaaf isatti dallaa marsitee jirte. Seexanni alaala. Seexanni abshaala bara. Eewutti dallaa itti ijaartee jirta. Otuuti dallaa itti ijaartee hin jirtu ta'e maal si godhachuu isheeti beektu? Yoo dubbistan iyyuu achi dhaqee iyyuu dubbata. Yoo dubbistan iyyuu inni mul'isee si ganedha. Inni mul'isee si gana. Ati garuu beenyaa isaa hin eebbiste. Waan inni qabu hin eebbiste. Dallaa garuu naannessitee itti ijaartee. Dallaan gaafa sitti ijaaramu bineensi akka barbaade si nyaachuu hin danda'u. Horiitti gaafa dallaan ijaaramu maal hin ta'u? Bineensa akka argeen nyaatu. Nunis gaa ijoollee Waaqayyoo irra taanee jirutti dallaan nutti ijaaramee jira. Maqaan Waaqayyoo eebbifamu. Iyyoobiin diinni hin hadheessite. Kissii itti bante. Inni mul'isee si ganaame. Mee harka kee ol fudhadhu jettee. Inni fudhate harka isaa. Garuu Waaqayyo inuma dachaa inumatti caalsise. Maqaan Waaqayyoo eebbifamu. Waaqayyo ayyaana akkasii isiniif haa kennu. Inuma ilaala hin eebbisteette. Inaaftuun fagootii miti kan dhuftu. Diinni kissii baastee deemti yeroo hundumaa. Gaafa Waaqayyo si tissus isa Waaqayyo tissaa jira. Argitanii? Inni tiksee isaa Waaqayyo dallaa itti ijaartee jirta. Kana jechuun maa inni beektu? Bakka itti isa argadhu hin qabu jechuudha. Diinni keessan bakka itti isin argatu hin qabu. Maqaan Waaqayyo eebbifamu. Sababiin isaa ilmi Waaqayyo inni jiraataan dallaa nutti naannessee nu itti ijaaree jira. Galanni ulfinni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Dallaa nutti ijaaree jira. Dallaa isa hin fottoqne. Dallaa isa hin jigne. Maqaan Waaqayyo eebbifamu. Iyyoobitti dallaa isaa naannessee ijaartee qabeenya isaa siin eebbisteetteen. Galanni ulfinni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Iyyoob gaafa qabeenyaa qabus Waaqayyoon hin galateeffata. Gaafa fayyaa dhabus Waaqayyoon hin galateeffata. Maqaan Waaqayyoo eebbifamu. Haaleluyyaa. Sababiin isaa maaliif yeroo inni qabeenyaa qabu kan dallaa itti ijaaree eegaa ture Waaqayyoodha. Yeroo qaamni isaa dhukkubaan dhaames kan lubbuu isaa keessatti eegaa jiru Waaqayyoodha. Iyyoobiif kan gale obboloota koo Waaqayyo kiisa akka ta'edha. Maqaan Waaqayyoo eebbifamu. 42 gaafa ga'u Iyyoob akka jedhe. Haaleluyyaa harka isaa ol kaasee maqaan Waaqayyoo eebbifamu. 42 gaafa ga'u dhumarra gaafa ga'u maal jedhe Iyyoob? Oddoo sana dubbisee kadhanna galanni ulfinni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Ilaa akka jedhe kana booddee Iyyoob deebisee Waaqayyoon ati waan hundumaa gochuu akka dandeessu nan beeka. Akeeka kees karaatti kan hambisu hin jiru. Maqaan Waaqayyoo eebbifamu. Amma kana hundumaa boqonnaa tokko kaastan yoo dubbistan Iyyoob dhufee garuu iddoo kanatti maal jedhe? Akeeka kee karaatti kan hambisu hin jiru. Maqaan Waaqayyoo eebbifamu. Akeeka eenyu? Akeeka Waaqayyoo kan karaatti hambisu jiru. Galanni ulfinni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Tika isaa jala gaafa jiraattu yoo hamaa sitti dhufe illee gaafati dabarfamtee laatamtu Waaqayyo callisee waan si ilaalisitti hin fakkaatin waa si barsiisuuf. Haaleluyyaa. Waa si barsiisuuf. Akka achi keessatti haftuufis miti. Waaqayyo waa si barsiisuuf. Gaafa achi baatu moo'ichaan baata. Galanni ulfinni Waaqayyoof haa ta'u. Abbaan faarsaa Daawit akka jedhe gara Waaqayyotu anaaf dhadhaabbata kooti. Dhadhaabbata kooti. Dhadhaabbata yeroo hundumaa. Dhadhaabbata yeroo hundumaa na jalaa hin fottoqne. Dhadhaabbata yeroo hundumaa na dhiisee hin deemne. Dhadhaabbata yeroo hundumaa. Haaleluyyaa. Yeroo hundumaa Waaqayyo daannoo kooti. Yeroo hundumaa Waaqayyo gaachana kooti. Galanni ulfinni Waaqayyoof haa ta'u. Sababiin isaa namni tika Waaqayyo jala gaafa ol galchu. Gaafa tika Waaqayyo jala of galchu wanti biyya lafaa kun hundisaa akkasumatti. Eeyyee biyya lafaarra jiraachaa jira. Garuu wanti Waaqayyo alaa tokkollee hin jiru obboloota koo. Isa kana dhugumarra dhaabadhee sitti. Waan ol sossobnus waan ol goyomsiis hin qabnu. Wanti Waaqayyoon alaa tokkollee hin jiru. Galanni ulfinni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Sababiin isaa Waaqayyo tiksee keenya. Olitti qabuudhaaf Waaqayyo Daawitiin hin tikse. Hamaa baay'eerraa isa oolche. Maqaan Waaqayyo eebbifamu.
Daani'elin Waaqayyo in oolche. Galanni fulfinni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Iyyoobin Waaqayyo in oolche. Galanni fulfinni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Iyyoobin illee diinni akka hin agarreef dallaa itti ijaara. Diinni garuu akka itti banta. Daani'elinis ilaala. Inni labsiin labsamee inni garuu mana cufate kadhannaatti ka'e. Garuu diinni ammas achi dhaqxe argite. Si biraa hin hafu diin garuu Waaqayyo siif tiksee keeti. Haaleluyyaa. Maqaan Waaqayyoo eebbifamu. Iyesuus guddaa. Haaleluyyaa. Kanaaf yaa obboloota koo Waaqayyochi gammadaa. Yeroo jiraattan hundumaa immoo tikseen keessan inni dhugaan Waaqayyo. Tikseen keessan inni dhugaan ilma Waaqayyo isa jiraataati. Inni dabarsee yeeyyiitti siin kennu. Inni dabarsee biyya lafaatti siin kennu. Inni dabarsee calaqqee biyya lafaatti dabarsee siin kennu. Biyya lafaa kana keessa wanti nama hatu baay'eedha. Karaa garaa kan namatti dhufu baay'eedha. Garuu Waaqayyo gaafa tiksee kee ta'u dabarsee siin kennu. Maqaan Waaqayyo eebbifamu. Waaqayyo dabarsee nan kennu. Haaleluyyaa. Dabarsee nan kennu. Gonkumaa dabarsee nan kennu. Haaleluyyaa. Haaleluyyaa. Iyesuus guddaadha. Mee Waaqayyo wajjin kadhanna. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Akeekni Waaqayyo anarra diina koo wajjin eessa tola garra. Amuchaa kakuuti igana bitame Dabilos jalati bilisa baafame. Kakuu guddaan qabaa kan jijjiiramne. Alee darbuuf malee amuuf hin waamamne. Inni Kiristoosiin abdaan galaafame. Akka cubbamaa tanaaf rarraafame. Kanaafiyyuu yeroo daawwaa keessa waan baay'atee ana baraarisa. Kanaafiyyuu yeroo daawwaa keessa waan baay'atee ana baraarisa. Akeekni Waaqayyo anarra diina koo wajjin eessa tola garra. Amuchaa kakuuti igaanaan bitame. Jalati bilisa baafame. Kakuu guddaan qabaa kan jijjiiramne. Alee darbuuf malee afuuf hin waamamne. Inni Kiristoosiin abdaan galaafame. Akka cubbamaa tanaaf rarraafame. Gargar gallee anaaf daabiloosi Waaqaa dhufee. Ilmi Waaqayyoosi. Hallelujah. Iyesuus guddaadha. Amen. Tikseen oolotaa yeroo hundumaa kararra na dhaabatee jiru. Inni yeroo hundumaa bobbaasee nagaatiin nama galchu. Ilmi Waaqayyoo yeroo kanatti tiksee dhugaa akka nuuf ta'e. Tiksee dhugaa akka nuuf ta'e nutti dubbachaa jira. Maqaan Waaqayyoo eebbifamu. Natti dubbachaa jira. Galanni fulfinni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Ilaasin yaa obboloota ko. Warri waldaa Berliin jirtan, warri iddoo garaa garaa teessanii hordofaa jirtan, tikseen dhugaan kan nama tiksu ilma Waaqayyoo isa jiraataa duwwaadha. Inni lubbuu isaa dabarsee kennu. Inni dabarsee dursee ofii isaa of kennu. Hallelujah. Amen. Yesus. Yaa Waaqayyo gooftaa Waaqa hundumaa dandeessu Waaqa bara baraan jiraattu galanni fulfinni siif haa ta'u. Yeroo kanadhaa yaa Waaqayyo gooftaa anaaf obboloonni koo ol geenye si galateeffannaa waa'ee dubbii keef maqaan kee Waaqaaf lafarratti haa eebbifamu. Ilaa dhugumatti yaa Waaqayyo gooftaa yeroo kan nutti dubbattee ta'e yaa Waaqayyo gooftaa dhageettuu dubbichaa duwwaa akka hin taane yaa Waaqayyo gooftaa akka raawwannuuf tiksee keenya tiksee dhugaa akka nuuf taate yaa Waaqayyo beennee akka deddeebi'uu danda'atti duwwaan nu gargaaruun fedha keef jaala kee ta'u. Siinala yaa Waaqayyo gooftaa waan tokkollee akka hin jirre barree yaa Waaqayyo gooftaa. Siinala yaa Waaqayyo gooftaa waan tokko gochuu akka hin dandeenye barree yaa Waaqayyo gooftaa. Akka oobdii mana kee keessa deddeebinu akka tika kee jala deddeebinu ayyaanni keef hafuurri kee nuuf haa baay'atu. Amen.
Anaaf garboonni kee ol geenye uursine si kadhanna yaa Waaqayyo gooftaa. Waa'ee dubbii sagalee keetiif galanni ulfinni siif haa ta'u. Ilaa yeroo kana yaa Waaqayyo gooftaa waan nuuf laattefate duwwaan eebbifami. Irraafa bara keenya, irraafa yeroo keenya irratti duwwaan ulfaadhu. Maqaa isaatti nu jaallatte ilma keetiitiin. Ameen. Eebbifamaa Waaqayyo isin haa eebbisu. Ameen. Ameen. Waaqayyo guddaa godhee si haa eebbisu. Keenya eebbifamee ammayyu Waaqayyo daddabalee si haa eebbisu.